No, yaada tokko irraa fuudhaa hamaadhe. Ayyee dubbadhu murtii kiyya dubbadhu. Dubbadhu murtii. Sammuu qoraddaa dabbaan qofa malee. Ayyee dubbadhu murtii. Qarshii meeqamchaa kana maallee ni irra jiru? 400 qofa. 400. Maallaqa Itoophiyaatiimi? Ayyee akkaawuntii as ergadhu jaadhaanii. Nama tokkotti akkaawuntii argitu Dr. Mariam kabajaa fi wanti wajjini. Haasaa biraa kana booda waan akkanaa seena nama tokkos maallaqa hin gaaftina. Ayyee. Ayyee Dr. Bayaan amma akkaawuntii kana tammoo kannatan. Kuma dhibbaa afuriimi waraqaa ishii bayaan akkaawuntii keetti kenne anqaamaanii dhufee laal uummata ofitti natti kennite mallaqa. Ayyee. bayaan dhaga'uu jirtaami? Dr. Murtiin akka badhamma murtii kiyya. Bayaan dhaga'uu jirtaami? Dhaga'uu jirtaami. Bayaan immoo Dr. amma bilis mutii qabadhu kana tapha jara waliin dhiifna Dr. Bilis giddunaa bayi. Waliin dhiisi isaan lamaan. Maallaqee barbaadaa miti giddunaa bayi. Bayaan dhaga'uu jirtaami? Dhagaan jira sibi. Waa'ee michoota naas bira waraqaa ishiitis yoo mukeema irraa jijjiiruuf hin barbaachisanii jirsitaa fi Laazim laa hin jijjiiramu. Waggaa lama iqaamaatti hojjetaa jiran. Waggaa lama iqaamaatti hojjetaa jiran. bayaan ati kuma dhibba. Dr. Please jara waliin dhiisi dalaga jira. Rabbi sodaadhu. Rabbiin si qabne muuda. kuma dhibbaa afran nam tokko kafala jedhe. Okay. And then waa'ee michoota naa ati mataa kee badhaama godhachuun waraqaa ishiitti fi ergaa ishiitti geessitee biraa deemuu qofaa sirraa eegamu. Akkan. Haya bayaan inni waajjira murtii ana guutakka. Bayaan qoqqoodinsa maallaqaatii fi nama hawaasiin jiru kan reefu sodaachisan maalleen jiran kumni dhibbii afran yoo ammas hin galle kaawuntii kennee kan dabalan kannatu. Dr. Please rabbi sodaadhu murtii qabadhu. Sitti hin jirru murtii qabadhu kaawwanii naasoo jirra. Gabbuutaas booda Doktor gabbuutaas booda. Maanu joogu barbaadu koy nama kuntaa nama mataan dhukubee hoy. Jara wal kaasuu jirra murtii qabadhu kaawwanii. Oy munidaatii. Egaa maallaqni kafalamee fi dhagee maallaqa bayaanitti ergama akkaawuntii ni ergaa. Ayyee. Dubbii kana nama ijoollee qofaa as jala isin jala jiran seenaa. Nama sooressaa fi abbootii qabeenyaa kumaatamaa isin jala jiran. Dhageesse? Amma walumaa galattuu takkan dabarfadha. Namni qubni jahaan as jirtu kuni namni miqiyyoo tana gargaaruu barbaaddu guutuun murtuu guutuu qunnamaasi. Diyaasbooraan biyyaa jiru haa taatu. Qarshii takka gargaaruun hin barbaachisu michiyyoo. Qarshii takka gargaaruun Akkuma si dubbisanii hin barbaade rakkoon qabdu. Yeroo takka ibsaa kiyya meelaa dhiisi. Murtii kiyya munii raakuu takka dhiisi. Bayaan. Akkaawwanti asiin silaa damoo keessaa si alaa dure. Laali bayaan asirratti bayaan birrii Aboo Dr. Rabbi sodaadhu sitti hin jirru moobsi Dr. Uche mina. dirhama sirraa fudhaan. dirhaama fudhadhaa fi kana sodaa Yaatiin jijjiiramuu laal. Dhageeffadhaa laal. Murtii guutuu tokko naawusa. Murtii guutuu xiqqoo naawusa. Murtii guutuu bayaan dabbaal xiqqoo naawusa. Laal. Diraama nuun hin jenne reefu. Birrii Itoophiyaa 400 nuun jette. Wala diraama wala doorala. Laal. Qilee gasteetta dhageeffadha. Maal taa'e? Nama kuma jaalibsa rakkoo diraamattis kuma dhibbaa fasan diraamattis deebisnee laannaaf. Ayyee. Ibsaa kiyya akkan dhaabadhu amma. Bayaan arge. nama kuma jahaa fi dhibba sadii filaalu jiraami. Yaa murtii akkasii. Dhaggeeffata sirriitti akkaawuntii bayaanitti haa ergatu. Bayaan akkaawuntii ishee ergaa. Ayyee. Nama tokko Waasaapii jedhaa akkaawuntii si ergee jira. Ayyee. Akkan. waraqaa ishii irraa fuudhaa michiyyoo bakka dalagaadhaa geessaa gisee maalleen ishee akkaawuntii irratti seenee fi bayaan kaa namni waa nutti himatee mataa keessa maallaqaan nu tumeen beeku. Murtii guutoo kingi jaaboo murtii guutoo kingi jaa murtii guutoo kadheen gadda namni afaan banu kun michiyyoo isaa sirraa fuudhe. Wishaa wullaa. Mataa runyaa kana. Rafaateen harargeedhaa bar maal seetan? Intala harargeeti bar. Koya ayyees mana dhaabatu murtii ati. Mutii naa qabadhu kutaa saadaatillee mutii naa qabadhu. Saadaan akkasii girtuun iftihaanaan akkasii girtuun kuma dhibba takka akka isaan galchan saatii kanatti abdiin irraa qaban. Murtii baganoo irraa fitti atti firamuu irraa fittan galatooma maallaqa beemmoo nu bakka deebisa galatooma. Bayaan kiyya waan reefu namaa waan hanjaa fi maalleen dafeen galuu fi qoqqooddii maallaqaa maqaa keetiin sodaachisan jumlaa maallaqaa bakka inni hambilatte yoo ta'e akkaawuntii erguu keetiif galatoon. Murtii san godhe nu ergeef bayaan maallaqa jiraa qabadhu marjee marka naa kaa'i. Dhaggeeffadhu. Ayyee. Suuraa isinitti nu. Nama tokkotti hin bilbilee agaree fuusin laayif irra jirtan. Namaatu akkanatti michoo intala akkanaa takka qarshii haganta kan irraa kabajee intalli ishii bira jirti waraqaan hin kennamneef qarshii meeqa? 400 maallaqa Itoophiyaa doolaara meeqa? Doolaara 3,000. Akkaawuntii as ergaa.
obboleessi keenya kuni obboleessuma gizee rakkanneef gizee dubbiin hammaatte itti bilbiluudha isheen illee ni beeytanii zakkiidaa laasii jaalladhu jechuun kee dubbachaan ture bar dubbachuuf hin keessi dura wallahi zakkiidaalas abbaate ni beeyna warmati yaa ni jadi abbaate harkaan lafa qabiiti wushaa ulla jeetiin gijee barreessi harkaan lafa qabii nuti bara asirratti gizee afaan bannu gizee asirraa dubbannu bilaashii miti bar abbaate si galee baroda umanoodha addaadha umriin dheeratu umrii obboleessa koo qaali wallahi zakii koo wallahi lubbuun xiyya mataa sirraa muramta abbaate ishiishe arra imimmaan hin boosna kee wallahi billahi imimmaan jennaan nagarra ora keeffatu muut godhadhaati muut godhadhe boo nuufi miti masgiidee ijaara Ameerikaa kana keessatti zakkiifaadha yaamannaas himaatu makinaan haarooyni gize gad dhufte doolaara 200 gad fuudhee makinaa gaarii oofu zakkiidaa laasii obboleessonaas hima dhagay namni isaa harakkatu hararge tana keessaa 50% namni nama rakkate gargaaru isa unkaan namni qabee nama keenya irraa hin maallaqa qabajeeti miti jechuun fedheeti warri nama hedduu nama godhee isaanii kanaafi waa'ee qabeenyaatiin takkaa harargeen qabate abaluuf waa kana gunete qarshii walitti qabeen beeytu hogga warri waa guuru harargeerraa maallaqa fuudhan malee adeeru nuti hoggaa deengadda harargee jennee deebinee harargee jennee dubbannu akkanuma lafaa kaanee isiniif fakkaata dhaggeeffadha ammallee irraan deebi'aa fi gataraa warra asirraa maallaqa isinitti himatu san hotteen qeensa mishiyyoo sanii akkanatti yoo irraa tuqqamtee ni beekan isaanuu amma uummata 6,500 as ta'u kan irratti miti san duraa'u soo maallaqa isaaniif fedhan duraanumaa mitiyyoon teenye isaan bira dhayte ummata aboo bikka mana duraanumaa arafaati Munira please Munira waan takkallee afaan badaartu hin dubbatin Munira muti qaban saada muti qaban ammeenya dubbatu hin dhufne isinuun jireef mala dhabnaan immoo dhagee mala dhabdanii arshiifaa karakkartanii irraa nubbaa ofirraa jettanii ni wajjaasoo turtan naanee gaadhaan isinin jee deeme ana gosillee anumaa dhufaa naanee gaadhaan isinin jeetin deeme soo agartanii nama tokko qofatte nama itti bilbilattee boora koo karaattuu ijoollee teenya harkaa qabaate nama keenya harkaa qabaate akkam jennaan meeqaa qofa malee maali rakkoon sun nama hin jenne eenyu namni akkasii eessa jira bakka bira eenyu kadu'ee qabni jalaanii baasa amma kana kumcaa daa'ima umurii nama bishanii kan isitti jiru nama umuriidhaan irra caalu so hin rakkatina wiliifuu hin rakkattanii obboleettii teenya tamaallayni irra jiruuf maallaqaaf gaafatamte san yoo dubbatuu barbaadde yaada ishee irra fuudha arafaat bisa kaatu nam tokko dubbatina viidiyoo banadhu dubbadhu arafaat viidiyoo banadhuuti dubbadhu viidiyoo banadhu arafaat gabbaratiin mutu godhadhu wanni saadaa mutu godhadhu kolfana jejjeeka hin mutu godhadhu dubbadhu viidiyoo banadhu saadaa mutu qabadhu kan irraa si gabbuun hookani hinjeekini viidiyoo banadhu arafaat dubbadhu waan si dagaame maaltu muut golseen isumaa muut godhate bocheetii dubbatu dadhabde arafaat banadhu gaamala amma banadhu gaamma doktor maafuza jamal nama jookana ulgalcha michiyoo tana futee hojii nama galchuu dantu ijoollee teenya taara argeeti isileen as jirti okay oli galcha lakkoofsa kodhaadhu si galcha maafuza ababaa laataa jirtila asdai dubbadhu ababaa lakkoofsa kodhaadhu obboleessa gaarii qabda sanyii irraa dhalatte qabda ati harargeedha namni sumuni sitti himatu hin jiru lakkoofsa kodhaadhu maafuza ililli osoo hin taane lakkoofsa kodhaadhu daafit kodhu maafuza una laa maafuza ilaaha illallaa ta'etu tana hundi muut godhadha ol galfadheeyye sirraa muut godhadha viidiyoo banachiise michiyoo sirraa muut godhadha murti arafaata oggu takka viidiyoos banii mootirraa maafuza jamal ta'e waan sumunis makara jiran booyin
Dhaga'i. Na dhaga'u jirta? Nuti irra jirta. Arafaat. Oh, Akkam jirta? nagaa. Amma maallaqni irraa qaban kafalamee wanni biraa wanni si yaachisu ni jira. Injiru. Bakka barbaadde baatee dalagachuu hin dandeessu? Nan danda'a. Maaltu si boochisee duuba? Uma. Ati nama Harargee akka taateef hin beektu? Nan beeka. Duuba maaltu si boochisee? Asirra keenyee qarshii shaniin akkaawuntii kanarra galcha kana godha nama ifi kofalchiisna hin godhamnu wanni akkasiin jiru obboleettiiti. Hin booyini as bahi dubbaddu qomadii biiti as bahi dubbaddu imimmaa firraa haqiiti obboleessa kee biyya keetiiti namni waan kana kafale waan wanni sitti fakkaatin halagaa sitti hin fakkaatin. Egeesse? Ayyaayya. Bifa waraabunaa duraan haadhaa isin hin gabe. Umaan nuti hin gafne dhiifama sii goone umaan booyin. Abshir obboleettii yan booyin. Abshir fattu arfat. Simbar baachisu. Simbar baachisu. Shakkalan maqaa keetiinis dalagatan Arafat. እና ሰላም ቦችን ቦችስኒቲ አስንቶበን በማሰረስ ቦችን እንጅርቱ Sinjo ama boon sifeessisu anas duraan dadhabina ekonomii siirra kan keen harka namaa mudattee biyya san deemte akkasi obboleessii sii jira jedheeni jira waan jira hundarraa cufee jira isummaa sala obboleettiin ta'e xaayidii hojjetan illee haa galatoomtu waan baay'ee nama nama haa galatoomtu ammallee mazulummaa isii jala michootun mazulummaan isii jala hanqa waggaa lama okay waggaa lama booda isii jala bahuu dandeessi. Kanaaf ishiin galatoomtu amma immoo borumtii maaleen yoo seene ban borumtii yoo amma seeneyyuu amma nega Bayaan kiyya sagaleen kiyya yoo jiraate yeroo takkitti qofaa waajaa dhiifama taaptaafi koppilingiin hin jiru manni hedduun hallagu jira sin argaa hin jiru piliis nama kuma jaha sin argaa jiru kun osoo murtu guutoon jiraachuu baate ni qaanoyna osoo murtu guutoon jiraachuu baate akka dubbannu kana hin geenyu osoo geenyellee yeroo nu fudhata facaati nu fudhata waatu nun jaama hamileen nu bu'a hedduutu qaba zakii daalaas gattee waan takkallee hin joonan isa achuman naadis murtii asirra jiru kan iyyaan argaa jirtan kana gaqqabaa fooloo naa godha nu fayyada si fayyada haastaa jirtu si fayyada naaman si fayyada ana ka dubbataa jiru na fayyaduuf ta'a sillee fayyaduuf ta'a gaqqabi fooloo naa godhi hundi kan kee isin lachuu galatoomaa ulfaadhaa bayaan keenya dhiifama naa godhi arraan si hubadhe arraan si arge baga jiraatti ammallee umrii dheeradhu. Okay, waa dubbadhu. Dubbadhu. Bayaan akkana bilee yaamanii beektaa? Nimee jira bar bayaan. Anaa sirriitti bilbilee rakkoo kanaa keessa jirra boomchiyoota akka dubbatan kana jira kootu jeetiin hin yaame. Maaliif achi jira namni maallaqa itti erginu eenyu dura yaadiyaan? Aboo galatoomee wallahi murtii fe'e. Wallahi nu fayyadde. Asirratti illee dubbatina ija budaati illee buusuun barbaannu eenyu akka inni ta'e illee irraan dubbatina cal jaatuma itti dhiisa. Isin garaan kee Harargeen ni beekti isin beeynaan gahaa nama biraa ittiin barbaadina. Akkasi wallahi. Thank you. Ulfaadha galatooma. Namni as jirtu kuni murtii guutuu fooloon gootu taanaan ati gadhee hinaaftu sareedha. Fooloon gootu taanaan Arafaatis bayaanis akkasuma. Dabbaalis isin fayyada. Arraas boruus. Dabbaal isin fayyada. Isin miidhus. Hanga isin miidhu caalaa isin fayyada. Qabadhu kana. Sigalee hanga isin miidhu caalaa isin fayyada. Fooloo godhadhu nama kee. Jabeeffadhu nama kee. Jala deem nama kee. Harargee maal akka taate garuu nama 6,500 finnee si garsiifne. Dur nama jala yaanee nama 3,000 nama 2,000 nu ol naqa. Nu ol naqa jennee kadhannaa. Ilma haadha salu ja'anii muutii nurra qabanii nu gaddarbaa turan. Nu gubbaa ta'anii nu jalatti if jala nu gaxarrabsan. Arra gubbaa teenyeet akka feenetti konferansii feenuun waan feene hojjennee waan feene dubbannee tolchinus laayinus biraa deemu. Kanuma dubbiin jiru kabiraatti takka hin jiru. Qooma dhaadhu. Jaalibsaa si fayyada. Murtii si fayyada. Dabbaatu si fayyada. Caalaa si fayyada.
yaada ishii irraa fuudhaa wanni takka namni sumunii itti himatu hin jiru. Akkana. Galatooma amma doktora kan dubbatu barbaanna. Doktor yoo jiraatte ol deebi'i Mahfuuzaa Jamaal tajettu tana achi nu guddisaadha isirraa yaada fuunamee.